namoonni baay'een akkuma nagaafattan waa'ee minoxidilii akkamitti fayyadamuu dandeenya inni gara biraan immoo side effects isaa maalidha isa kamtu immoo original yookaan isa kamtu immoo gaariidha brandii isa kamidha originalii ta'uusaa akkamitti beekuu dandeenya inni gara biraan immoo akkamitti itti fayyadamna side effects isaa maalidha jettanii gaaffii baay'ee namoonni keessaan nagaafattan TikTok irratti kan nagaafattanii akkasumas immoo Facebook irrattis inni gara biraan immoo qaamaan illee namoonni hedduun waan nagaafattanii fi kuni deebii isiniif ta'a jedheen yaada jechuudha. Waa'ee minoxidiliiti kan waliin ilaallu jechuudha. Minoxidiliin maalidha? Qoricha yeroo baay'ee rifeensa biqilchuu fi nuti mataa keenya irratti akkasumas immoo nyaara ijaa irratti akkasumas immoo areeda irratti yeroo baay'eedha kan namoonni fayyadaman jechuudha qoricha kana. Dibataanis karaa liqinfamus jira qorichi kun jechuudha. Inni tokkoffaan dibatadha. Dibanni karaa lama qophaa'ee jira. Inni tokko karaa foom yookaan immoo akka homochaatti qophaa'ee kan jiru jira. Inni gara biraan immoo akka bifa dhangala'aatiin jechuudha. Walumaa galatti karaan dibamuu fi karaa liqinfamudha. Inni liqinfamu ajaja ogeessaan alatti yookaan ajaja dooktera yookaan hakiimaan alatti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Sababiin isaa side effect cimaa waan qabuuf jechuudha. Kanaaf hakiimni tokko yookaan dooktarri tokko faayidaa isaa yoo itti amanee akkasumas immoo fayyummaan keessan erga beekamee booda dhukkuba biraa qabaachuun keessan yookaan dhukkuba qoricha sana faana wal hin simannee yoo hin qabdan ta'ee hakiimni sun amanee sinii barreessuu danda'a jechuudha. Isa kam? Isa liqinfamu. Garuu namoonni baay'een gabaarraa akkasuma faarmaasiirraa deemtaniiti qoricha minoxidilii kana yeroo bittanii fayyadamtan ni argina jechuudha. Qorichi kuni eessaa dhufe? Faayidaan isaa maali? Namoota akkamitti immoo fayyadamuu qaba? Namoota akkamitti immoo fayyadamuu hin qabu? Contraindication isaa maali? Namoonni qoricha kana namni hundumaa fayyadamuu danda'a kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Isa tokkoffaa irratti qorichi kuni jalqabaa maaliif qophaa'e qorichi kun? Dhiibbaa dhiigaa to'achuuf qophaa'e. Namoota dhiibbaan dhiigaan isaanii ol ka'e yookaan hypertensionii qaban yookiin immoo giffiitii jettanii kan waamtan jechuudha. Namoota dhiibbaa dhiigaa qabanii fi qorichi kun yeroo qophaa'u dhiibbaa dhiigaa isaanii to'achuu fi qoricha dhiibbaa dhiigaati jalqaba. Gaafa sanaa side effectiin isaa maal fiduu jalqabe? Qoricha kana namoota fayyadaman irratti rifeensa iddoo hin barbaachisnetti biqilchuu jalqabe qorichi kun jechuudha. Naannoo kamitti biqilchuu jalqabe? Akkuma footoo kanarratti argitanii fuula irratti biqilchuu jalqabe. Iddoo rifeensi hin barbaachisnetti biqilchuudha kan inni jalqabe jechuudha. Kanaaf qorichi kun lakkaa rifeensa biqilchuu fayyadaa jedhamee achirraa ka'ee qorichi kun akka rifeensa biqilchuu danda'utti fayyadamuu eegalamee jechuudha. Malee jalqabaa rifeensa biqilchuuf yookaan hariiroo rifeensa faana qabaa jedhamee miti kan oomishame jechuudha. Jalqaba dhiibbaa dhiigaaf qorichi kun kan oomishame. Garuu side effect isaarraa ka'uutiin qorichi kun lakkaa rifeensa biqilchuufis ni fayyada jedhamee yaadame gaafa fayyadamanii namoota tokko tokko irratti effectively rifeensa biqilchuu jalqabee jechuudha. Inni gara biraan akkamittiin hojjetaa qorichi kuni naannoo hair follicle yookaan immoo hair folliclein jiru as rifeensa keenya jalaa isaanii dhiigni seeraan akka oliif gadi socho'u yookaan immoo blood circulationiin akka dabalu gochuutiin kan inni hojjetu jechuudha. Exact makaanizimiin isaa yoo beekamu baatarree yeroo baay'ee karaa kan hojjeta jedhamee yaadama jechuudha. Vasodilaatorii waan ta'eef maaliif hidda dhiigaa keenya maal gochuu danda'a? Daayileet gochuu danda'a. Daayileet gochuu waan danda'uuf dhiigni ujumboo dhiigaa keessa oliif gadi sirriitti socho'uu waan danda'uuf rifeensa keenya karaa kanaa biqilchuu danda'a. Biqilchuu keessatti gahee qaba jedhamee yaadama jechuudha. Qorichi kun karaa kana hojjeta. Qoricha kana namoota akkamiitu fayyadamuu qaba kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Namoonni kuni qoricha kana yeroo fayyadaman tokkoffaan rifeensa mataa biqilchuuf fayyadamu. Inni gara biraanii akkuma jalqaba isiniif eeruu jalqabee areeda biqilchuuf illee namoonni fayyadaman jiru jechuudha. Inni gara biraan
nyaara ijaa biqilchuuf illee warri fayyadaman jiru jechuudha. Akkamitti fayyadamuu qabna? Dubaraaf dhiiraaf garaagara. Dubara irratti yeroo baay'ee isa kan dibatamu yookaan immoo foomiitiin kan qophaa'e yookaan akka hoomochaatti kan qophaa'e yoo ta'e persentii 2 kan dubartootaati. Persentii 2 ganamaaf galgala. Dhiirotaaf immoo persentii 5 ganamaaf galgala. Kanaafiyyuu dubartoonni persentii 5 yoo fayyadamu ta'e guyyaatti si'a takka duwwaa fayyadamuu qabu jechuudha. Guyyaatti si'a takka duwwaa fayyadamuu qabu persentii 5 yoo ta'e. Persentii 2 yoo ta'e dubartoonni ganamaaf galgala, dhiironni immoo persentii 5 ganamaaf galgala fayyadamuu qabu jechuudha. Akkamitti fayyadamu? Yeroo baay'ee likiidii yoo ta'e overdoozii akka hin taanetti akka ogeessi faarmaasiin ajajetti kan fayyadamuu qabnu, overdoozii ta'uu qabu, 1 ml kan taatudha kan nuti fayyadamuu qabnu, akkamitti drop akka gochuu dandeenyu, foomii sana iddoo akkamitti akka dibuu qabnu, akkamitti dibuu akka qabnu, ogeessi faarmaasistiin nu hubachiisuu danda'a jechuudha kanarratti. Garuu waan isin hubachuu qabdanii persentii 5 dhiiraaf haa ta'u malee, persentii 2 dubartootaaf haa ta'u malee, ganamaaf galgala haa fayyadamnu malee, dubartoota irratti immoo persentii 5 yoo ta'e guyyaatti si'a takka haa fayyadamnu malee, yeroo fayyadamnu wantoota armaan gadii hordofuu qabna jechuudha. Inni tokkoffaan iddootti dibnu sun qulqulluu ta'uu qaba, gogaa ta'uu qaba. Inni gara biraan immoo appropriate doozii akka ajajamnetti dibuu qabna. Inni gara biraan immoo tuttuquu hin qabnu harka keenyaan tuttuquu hin qabnu iddoo sana jechuudha. Saayitii 4fidha kan irra turu. Yeroon isiniin jedhu amma saayitii 4tti yoo tuttuquu baannee yoo irraa dhiquu baannee baay'ee gaariidha jechuudha. Inni gara biraan maal gochuu qabna? Constantly yookaan immoo yeroo dheeraaf fayyadamuu qabna jechuudha. Obsa qabaachuu qabna. Even wanti isin ajaa'ibu minoxidilii erga fayyadamuu jalqabne torbee 2 haga 8tti yeroo tokko immoo torbee 3 haga 6ttis kan jedhan jiru. Even rifeensi mataa keenyaa bubuqqa'uu jalqaba, harca'uu jalqaba jechuudha. Inni kuni rifeensonni keenyi warri umuriin isaanii ga'ee dulloomanii bubbu'uu jalqabu jechuudha, harca'uu jalqabu jechuudha, bubuqqa'uu jalqabu jechuudha. Kanaafiyyuu obsa qabaachuu qabna jechuudha. Kan inni hojjechuu jalqabu, nuuf sirreessuu kan jalqabu, biqilchuu kan jalqabu ji'a 3 haga 6 fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf consistantly itti fufinsaan ganamaaf galgala persentii nu ajajameen walitti fufinsaan ji'a 3 haga 6 fayyadamneetudha kan nuti jijjiirama isaa arguu dandeenyu jechuudha. Inni gara biraan immoo akkamittiin dhaabuu dandeenya? Yeroo dhaabnu al takkatti dhaabuu hin qabnu. Akka ogeessi nu ajajetti al takkatti dhaabuu hin qabnu. Yoo al takkatti dhaabne fakkeenyaaf ji'a 6 fayyadamne al takkatti kan dhaabnu yoo ta'e rifeensi mataa keenyaa bubuqqa'uu danda'a, harca'uu danda'a jechuudha. Takkatti dhaabamuu hin qabu minoxidiliin jechuudha. Yoo ganamaaf galgala fayyadamtu ta'e ji'a tokkoof yeroo dhaabuuf jettan ji'a tokkoof guyyaatti si'a takkaa, ji'a lammaffaa irratti immoo guyya 2tti al takkaa, ji'a sadaffaatti immoo torbeetti si'a 2 akkasitti fayyadamtanii dirooppii gochaa dhuftaniitudha kan dhaabuu qabdanii jechuudha. Malee minoxidiliin fayyadamnee ji'oota baay'ee fayyadamnee takkaatti dhaabuu hin qabnu jechuudha. Inni gara biraanii minoxidilii irratti waan isin dagachuu hin qabne maalidha? Contraindication isaa maalidha? Namoonni fayyadamuu hin qabne namoota armaan gadiiti. Tokkoffaanii dubartiin ulfaa, dubartiin hoosistu yoo fayyadamuu baatte gaariidha. Ijoolleen waggaa 18 gadis yoo fayyadamuu baatan gaariidha. Hamma hakiimni isaanii ajajutti. Inni gara biraan immoo mataa isaanii irratti infekshinii kan qaban yookaan buqqee mataa isaanii infekshinii kan qabu, gara biraan immoo alaarjii kan qaban, inni gara biraan immoo madaallee kan qaban mataa irratti yoo fayyadamuu baatan baay'ee gaariidha. Inni gara biraan dhukkuba onnee, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba istrookii warri qaban illee yoo fayyadamuu baatan gaariidha. Inni gara biraan immoo namoonni aspiriinii fayyadaman illee aspiriiniin yeroo baay'ee dhiiga qallistuu fi namoota istrookii qabanii fi yeroo baay'ee namoota rakkina onnee qabaniif illee yeroo kennamu jira jechuudha. Yoo aspiriinii fayyadamnu ta'e aspiriiniin sun inzaayimii karaa itti minoxidiliin hojjetu inhabiit gochuu waan danda'uu fi minoxidiliin akka barbaachisaa ta'etti hojjechuu dhiisuu danda'a aspiriinii faana gaafa fudhannu jechuudha. Kanaaf namoonni amma isinii tarreesse otoo ogeessa fayyaa hin mariisisinii
minoxidilii fudhachuu hin qabdan jechuudha. Side effectiin isaa isin irratti baay'ee hamaa waan ta'uuf jechuudha. Inni gara biraan maalidhaa? Side effect isaati. Side effect akkamii qaba minoxidiliin? Minoxidiliin side effect baay'ee sasalphaarraa hamma baay'ee ulfaataatti qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf iddoo dibnu sanatti alarjii uumuu danda'a. Naannoo gogaan keenya gogaan buqqee mataa keenya baay'ee dallanuu danda'a, goguu danda'a, nu hoksisuu danda'a. Ni gara biraan mataa dhukkubbii qabaachuu danda'a, dhiibbaa dhiigaa keenya gad buusuu danda'a, dhaannaa onnee keenya dabaluu danda'a. Ni gara biraan mataa nu maruu danda'a, iji keenya birbir jechuu danda'a. Buqqeen mataa keenya iddootti dibnu diimachuu danda'a, mataa dhukkubuu danda'a. Ni gara biraan immoo harki keenya miilli keenyis dhiita'uu danda'a, harkaaf miilallee dhiitessuu danda'a jechuudha. Maal? Minoxidiliin. Minoxidiliin side effect isa hir'isuu fi isa dibataan qophaa'utu irra caalaa filatamaa jechuudha. Isa liqimfamuu ofii keenya gabaarraa yookaan faarmaasiirraa binnee liqimsuu hin qabnu jechuudha. Hamma hakiimni nuuf ajajutti jechuudha. Kanaafiyyuu side effectiin isaa kana fakkaata jechuudha. Inni gara biraan gaaffii namoota baay'ee maalidhaa? Minoxidilii isa kamtu oriijinaaladhaa? Isa kamtu baheessadha jedhanii yeroo isaan gaafatan namoota baay'ee ni argina jechuudha. Minoxidiliin roogeeniin gaariidha kan jedhan jiru. Inni gara biraan biraandiin biraan immoo kirkilaandi kan jedhamu jira. Akkuma footoo kanarratti argitanii yeroo baay'ee garuu roogeen kan jedhamu kanadha. Kan gabaarra jirus inni gara biraan immoo gaariidha kan jedhamus jechuudha. Kanaafiyyuu biraandii gara garaatu jira. Akkuma footoo kanarratti argitanii